jirtanii jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyyaa nagaa kootii galata rabbii baga nagaa fayyaa taata isiniin jecha egaa nan badii samuun kana kaleessumaa farraa rakkina hin qabu akkam jirtan fayyaa keessanii isiniin jechuun jaaladha. Namoonni hedduun keessan na dubbistanis jirtu akkasumas keessan dubbattu warreen naan jettanis jirtu. Ani keessaanii lakkoofsi daayirektii kiyyaa fi lakkoofsi iimoo fi waasappii garagara jechuudha. Isa kana irra deddeebiidhaan isinitti himee jira jechuudha. Kana fakkaata inni biraati immoo warroonni eessa jiraattaa eessatti argamaa bakki lafi kunii bakki manaa kunii warreen jettanii dooshaa keessatti argama jechuudha. Naannawuma dooshaati. Kana isiniin jechuun barbaada. Namoonni hedduun keessan na dubbistanii inni barbaannaa ishii tole jettaniiti jirtu. Isiniin jechuun jaaladha. Inni immoo kanan biraa immoo namoonni baay'een keessaanii gandoota biroo jechuudha. Gandoota biroo irraa kan na gaafattan fakkeenyaaf ganda 13 kan na gaafattan ganda 11 kan na gaafattan nama gaggaafadhe namoonni ijoolleen achi barbaadan ni jiru jedhee waan ani itti himeef ni jira jedhanii waan jiranii fi warroon achiis barbaadan ni jira jechuudha. Akkasuma lafti kaartaa pilaanii qabu jiraayii jettanii eeyyen ni jira. Lafti kaartaa pilaanii qabus ni jira. Lafti kaartaa pilaanii hin qabne gatii fi isaanii immoo garagaraa isiniin jedhee isinitti himeetiin jira jechuudha. Kana fakkaata kaayii waan hundumaa warroonni immoo meeshaa bira dhaqiitoo meeshaa nuuf gaafadhu meeshaa nuuf ergi hin laallannaa warreen jettanis mee nan laala jechuudha. Isas nama hojjetu sanii yoo walii hin galini rakkoodha. Ani immoo namoota akkasiisan ganaa ittiin wal barachuu fi erga isin ajajjanitti waan isin ajajjan raawwachuuf an qophiidha. Isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuu na obsaa xinnoo ishii isiniin jechuun barbaada. Natti muddamina isiniin jechuun barbaada. Akkasuma kan lakkoofsa baay'een keessaa lakkoofsi tanaan dura maxxanfamee jira jechuudha. Garuu irra baay'een keessan viidiyoo duraanii waan hin argineef isinitti ilaalu jechuudha. Lakkoofsi kiyya iimoo fi waasappii duwwaa 965 38 44 47 jechuudha. Lakkoofsi kiyya waasappii fi iimoo telegiraamii jechuudha. Isa daayirektii immoo xinaan dura warroota nageenya amma jechuudha. Daayirektii faa jechuudha faazar irratti dawwalu inni immoo beeku. Siisterii fa'aatu kaasee an obboleetti ishiiti jedhee lakkoofsa kiyya kennaaf jechuudha. Lakkoofsa daayirektii namootni immootu daayirektiin akka namni na qunnamu barbaadanii lakkoofsi kiyya dura iimoo keessan na dubbistanii kaatanii lakkoofsa kiyya daayirektii akka isinii kennuu nan danda'a isinii jedha. Kana fakkaata. Isiniin jechuun jaaladha hordoftoota kiyyaa waan isin amma fakkeenya yeroo duraasa waa'ee lafaa kanatti nu jabaadhu waa'ee manaatti nu jabaadhu hin barbaanna. Ammas namoonni hedduun keessan hin barbaaddu garuu gaafataa qofa taatanii hafaatii jirtu jechuudha. Tarii eeyyen hin beekama humni sachi naman ga'u dafaan kun humaa faayidaa yookaan wayirra amma dura jenne kana yookaan hanga gatii jenneen kana argachuu dhabuu dandeenya. Amma mana kuni amma mana bakka isinitti argitan kuni mana kana dhugaa dubbachuuf yoo ta'e iddoo isaa gaariidha bareedaadha. Manni kuni luukii 65 irra jira. Akkasuma kaartaaf pilaanii qaba. Bishaan achi jira. Wanti hundi ibsaanis achi jira. Iddoo baay'ee mijataadha jireenyaafis waa hundaafuu. Egaa warroonni kana barbaadanis keessan na dubbisuu dandeessu. Namoonni baay'een keessanii immoo manni xumurataa inni kaartaa pilaanii qabu kuma hanga 800 ni argamaayi warreen jettan jechuudha. Inni kaartaa pilaanii qabu jedhee waan hunda ulaagaalee fixatee akkasuma homaa waan tokko tolchuu kan isiniin barbaanne kuni saniin hin argamu jechuudha. Isinii galee miti saniin hin argamu. Ka saniin argamu kam seetanii
isa kinoo hin xumuramin isa akkasumas kaartaa pilaanii hin qabaatin jechuudha. Kanaafuu immoo isin kan kaartaa pilaanii qabu erga barbaaddanii akkasuma ulaagaalee isaa kan xumurate kan barbaaddanii miliyoona oli malee miliyoona gadi hin jiru jechuudha. Kana gadi lafa kaartaa pilaanii qabu suni oli jechuudha. Lafti kaartaa pilaanii hin qabne innuyyuu miliyoona tuqaa wayii himatu jechuudha. Isinii galee miti. Kun immootu kaartaa pilaanii abbaan barbaade itti baafachuun ni danda'a, baafachuun ni danda'ama jechuudha. Yoo kana keessayyuu kennaa turamee jedhamee jira jechuudha. Garasi karaa naannawaa makkafaafaa sana yoo beektan ta'e naannawa sana kennamee jira jedhan jechuudha. Akkasuma lafti achiis kaartaa pilaanii qabu ni jira. Kaartaa pilaanii qabu karaa 800 jechuudha. Lafti duwwaanu isin garuu mana gaafachaa jirtu jechuudha. Akkasitti egaa manni hin xumuramin jira. Kaartaa pilaanii qabu manni irratti dhaabbatee garuu mootu osoo hin xumuramin kan jiru jira. Garuu immoo xumuramee waan hunda ulaagaa isaa guuttatee takka bareechuu fi tottolchuu kan isin hin gaafanne abadan 800 hin argattanii isiniin jechuun barbaada. Asumarraan isinitti himuu kanan namoonni hedduun keessaa waan akkanaa kana na gaafatta waan ta'eef egaa kana hundumaaf immoo isinitti himuu qaba jechuudha. Maaliif waan tokko erga itti seenanii erga dubbatanii booda xumuranii dubbachuudha malee tuqanii dhiisuun hin barbaachisu. Anis amma naa danda'ameeni hoo akkasiin nu gargaariin bitannaa maatii keenya ergannee bitannaa laalchifannaa jettanii duras akkasiidha dubbiin kiyya. Ammas immoo namoota akkas barbaadan namoota bitachuu barbaadan namoota waan akkasii kana barbaadan ani immoo gargaaruun qabaa jechuudha. Maaliif obboleewwan koo waan ta'aniif barbaadee fi itti himee maatii isaanii dhufee ilaalee fi bituu fi kana hojjechuun anaa fi wanni dirqama kiyya jechuudha. Dirqama namummaa kiyya ba'uun qaba jechuudha. Tariitii ani gaafa tokko balaa micayyoo tanaati lafa kana bitadhe balaa ishiitiin balaa sanii anillee akkasitti bitadhe namoonni naan jechuu danda'u ta'a. Isinii galee miti. Ani isaaf osoo hin ta'in garuu gaarii hojjechuun ofumaafi. Isinii galee obboleettiin kiyya tokko gaafa maallaqa harkaa qabdu osoo hin balleessin waan ishii boru fayyadu tokko irra godhatte baay'een itti gammada. Kanaafuu kuni kana fakkaataa isiniin jedha. Viidiyoo isinitti dheeressu maaliif samoona kana nan badee yaaduman isinii kennaafanii malee baay'ee miti. Egaa hojii keenya kanan biroo paraankii wantoota hedduullee walitti deebina. Akkasumas immoo kanas hin dhiisu jechuudha. Warreen barbaadan keessan na dubbistanii suuraa barbaadanii waa barbaadan hunda isinii ergee bitachuu ni dandeessu. Ani immoo anaa miti kan bitu maatii keessantu dhufee isinii ilaalee isinii bita jechuudha. Kuni yoo isin bitachuu barbaadna nuu barbaade jettan jechuudha. Isa ganda 13 namoonni hedduun keessan na gaafatan ni jira. Akkasumas immoo isa ganda 11 ni jira jechuudha. Akkasuma ganda 12 akkasuma dooshaa keessas ni jira jechuudha. Kana fakkaataa kana isiniin jechuun barbaada.